Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan guyyaa har'aaf isiniif qindeessee jiruun isinitti hima. Jalqaba irratti hangafoota oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaa akkanaan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee ragaaleen ittisaa obbo Taayyee waammatan mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin hafanii. Oduu keenya kan biraatiin Itoophiyaan deeggarsa namoomaa Sudaaniif oolu doolaara miliyoona 15 gumaacha taasiste. Oduu gama biraatiin immoo boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF ji'oota sadiif sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne dhorke. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti kanneen amma isinii eeree fi kan biraa kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma gara bal'ina oduutti darba. Oduu keenya jalqabaatiin muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee ragaaleen ittisaa obbo Taayyee waammatan mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin hafan. Ministeerri deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan turanii fi yeroo waggaa tokkotti dhiyaatu manadhaa erga turanii booda yeroo dhiyoo wabiidhaan kan ba'an obbo Taayyee Danda'a erga hidhaa ba'anii yeroo lammaffaaf guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii ammaan dura himataawwan sadii irratti baname keessaa lamaan bilisa kan jedhaman obbo Taayyee Danda'a himata sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa ilaaluun mana murtiitti himatamaatii jiru. Himata irratti dhiyaate kana ofirraa ittisuuf ragaalee ittisaa namoota 5 aangawoota olaanoo biyyaa ta'an waammachuun isaanis ni yaaddatama. Ragaalee ittisaa isaan dhiyeeffatan keessaa aangawoonni 2 Komishinar Malaakuu Faantaa fi Ambaasaadar Binnaal Fando'aalam beellama darbe irratti mana murtiitti dhiyaachuun yaada isaanii kennanitu turani. Beellamni kaleessaa kun immoo ragaaleen ittisaa obbo Taayyee akka isaaniif dhiyaatan gaafatan sadan ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi ministeera misooma magaalaa Aadde Caaltuu isaanii mana murtiitti dhiyaatanii jecha isaanii akka kennaniif kan qabame ture. Ragaaleen ittisaa namoonni 5 kun naaf dhiyaatanii narraa yaa ittisan jedhee xalayaa barreessee mana murtii kan hin gaafadhe hagayya 19 bara 2016 namni 2 gaafuma dura akkuma waamamaniin dhufanii ragaa kennanii namoonni 3 hafan beellamni inuma qabama hagammaatti hin dhufne jechuu obbo Taayyee Danda'a BBC'tti himeetu jira. Beellama guyyaa kaleessaa irratti dhimmi biraa qabamee ture immoo dhiittaa mirga namoomaa yeroon to'atamee hangan hidhaa ba'utti narra ga'ee fi mana murtiitti iyyadhe komishiniin mirgoota namoomaa qoratee akka dhiyeessuuf kan beellamame akka tures obbo Taayyee Danda'a himeetu jira. Dhiittaan mirga namoomaa anaa fi maatii korra ga'e irratti komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'aa qorannoo fuula 13 qabu mana murtiif dhiyeessee anas naga'ee jira jedhan obbo Taayyee Danda'a. Itti dabaluudhaanis obbo Taayyee Danda'a akka jedhanitti guyyaan to'atamu sanarraa eegalee akkaataan miidiyaaleen dursanii akka yakkamaatti gabaasaa turan herreega baankii koo seera malee cufuun maatiin koo akka rakkatu kan godhame ji'a 4 oliif kutaa ibsaa hin qabne keessatti qofaatti kan hin hidhamee fi kan dhiyaateeras jedhaniitu jiru. Manni murtiis dhaddacha guyyaa kaleessaa irratti ragaaleen ittisaa waamaman waan hin dhiyaanneef irra deemii waamicha gochuun eebila 17 bara 2017tti beellama qabachuusaa obbo Taayyee Danda'a himaniitu jiru. Oduu keenya kan biraatiin immoo Itoophiyaan deeggarsa namoomaa Sudaaniif oolu doolaara miliyoona 15 gumaacha taasiste. Itoophiyaan uummata Sudaan wal waraansa waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruun miidhameef deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 15 tumsa taasisuu ishee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dubbatan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad deeggarsa kana kan ifoomsaan yaa'ii deeggarsa namoomaa uummata Sudaaniif dhiyeessuu irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'amaa jiru irrattidha. Yaa'ichi gaaga'ama Sudaan dhaabuu keessattuu wayita sooma ramadaanaa kana waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamuun deeggarsi namoomaa uummata Sudaaniif akka dhiyaatu dandeessuuf taa'amaa jiraachuunis eerameetu jira. Itoophiyaa fi Sudaan biyyoota ollaa qofa osoo hin taane biyyoota hidhata cimaa qaban ta'uu muummeen ministeera Abiyyi Ahmad yaa'icha irratti ibsaniitu jiru. Kana malees Itoophiyaan wayita rakkoo kana uummata Sudaan cinaa ni dhaabatti jechuudhaan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dubbatanii humna qabduunis deeggarsa namoomaa taasisuu kan itti fuftu ta'us eeraniitu jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaan deeggarsa namoomaa uummata Sudaaniif oolu doolaara miliyoona 15 tumsa taasisuus himaniitu jiru. Hawaasni idil addunyaa Sudaanitti nageenya waaraa buusuuf akkasumas humnoonni wal waraanaa jiran garaagartee isaanii mariin akka fudhatan waamichas dhiyeessaniitu jiru. Imireetonni Arabaa gamtoomanis doolaara miliyoona 200 deeggarsa taasifteetu jirti. Oduu biraatiin immoo boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF ji'oota sadiif sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne dhorke. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay ji'oota sadiif sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne ugguruu isaa beeksise.
Paartichi yeroo kana keessatti tarkaanfii sirreeffamaa yaa'ii waliigalaa gaggeessuuf dandeessan yoo hin fudhanne ta'e galmeen dhaabichaa kallattiin akka qamus ibseetu jira. Boordichi dhimma paartii Abut ilaalchisee ibsaa gurraandhala 13 bara 2025 baaseen sababni murtoo ugguraa kanaaf paartichi hagayya darbe irra deebiin seera qabeessummaa yeroo argatu itti gaafatamummaa fi dirqamoota ji'a keessatti akka raawwatuuf itti kennamu raawwachuu dadhabuu isaatiin akka ta'es eereetu jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay waraana waggoota lamaan naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture wal qabatee sochii fincilaa keessatti hirmaateera jedhamuun beekamtiin seera qabeessummaa isaa irraa mulqame hagayya 3 bara 2016 haala addaatiin galmaa'uun isaas ni yaaddatama. Erga irra deebi'ee galmaa'ee boodas boordiin filannoo bakka taajjabdoonni boordii filannoo argamanitti yaa'ii waliigala akka gaggeessu hubachiisetu ture. Akkasumas yaa'ii kanarratti dambii ittiin bulmaata paartichaa akka raggaasu akkasumas hooggantoota akka filachiisu boordichi murteessuu akeekeetu jira. Paartichi yaa'ii waliigalaa kun gaggeeffamuu isaatiin guyyaa 21 irra boordii filannootti beeksisuu akka qabus eerameetu ture. Ergasiis boordichi yeroo garaagaraatti dirqamoonni paartichaaf laataman hojiirra akka oolan yaaddachiisaa turus itti gaafatamummaa fi dirqamoonni kunneen osoo hin raawwatamin yeroon ji'a laatamee wiixata darbe xumuramuus ibseetu jira. Haaluma kanaan boordiin filannoo biyyoolessaa walgahii gurraandhala 4 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa taasiseen dhimmicha qorachuun paartichi guyyaa murtiin kun irraa eegalee ji'oota 3 sochii siyaasaa kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne murteessuu isaa beekseetu jira. Paartichi sarbama seeraa uggura kanaaf sababa ta'e sirreessee bu'uura labsichaa fi qajeelfama labsii kana hordofee bahee fi murtii fi ajaja boordichaa kabajuun yaa'ii waliigalaa yoo gaggeesse uggurri kun akka kaafamus ibseetu jira. Haa ta'u malee paartichi yeroo kana keessatti tarkaanfii sirreeffamaa yaa'ii waliigalaa gaggeessuuf dandeessan yoo hin fudhanne ta'e galmeen dhaabichaa kallattiin akka qabu akeekkachiiseetu jira. Oduu biraatiin haleellaan diroonii naannoo Amaaraatti raawwatameen dubartii ulfaa fi daa'ima dabalatee namoonni 3 ajjeefamanii naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidim ganda Zombiitti haleellaa diroonii mana jireenyaa irratti raawwatameen dubartii ulfaa fi daa'ima ganna 6 dabalatee namoonni nagaa 3 ajjeefamuu miseensi maatii hime. Miseensi maatii namoota miidhamanii maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka jedhetti haleellaan kun jimaata darbe gurraandhala 7 halkan walakkaa raawwatame. Haleellaan kun fira koolfataa ta'e intala ishee ganna 6 fi dargaggeessa mana itti aanu jiraate ajjeese jechuudhaanis namni kun hime. Itti dabaluunis abbaan warraa haadha kanaa fi abbaan daa'ima ganna 6 yeroo sanatti hojii waan fagaateef lubbuun hafuu eeruun mucaan ganna 10 kan biraa akka malee miidhame yeroo ammaa yaala argachaa akka jirus dubbateetu jira. Miseensi maatii kun itti dabaluudhaan manni horii fi midhaan kuufamee barbadaa'uu dabalatee miidhaan qabeenya irra geessa hamaadha jechuudhaan haleellaa kanaan kasaaraan birrii miliyoonaan lakkaa'amu qaqqabuu isaas dubbateetu jira. Namni taatee uumame ijaan arge kan biraas haala ture yeroo ibsu ho'iinsa cimaa dhageenye yeroo achi geenyu manni diigame reeffa lafarratti argine ganama immoo haleellaa diroonii ta'uusaa badii uumame irratti hundaa'uudhaan hubanna jechuun dubbate. Akka namni ijaan arge kun jedhutti namni haleellaa kanaan haadha warraa daa'ima garaa jiruu fi mucaa isaa dhabe yeroo ammaa obboleessa isaa bira jiraachaa jira. Hawaasa birattis nama kabajamaa ture. Amma garuu sababa qabeenyi isaa barbadaa'eef rakkoo keessa jira jechuudhaan hime. Itti dabaluudhaanis jiraattonni gaddichaa akka sodaachaa jiran dubbachuudhaan maatii 20 hanga 30 ta'an halkan mana isaanii keessaa ba'u kanneen hafan yeroo hunda sodaa keessa jiraachaa jiru jechuudhaanis dubbateetu jira. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaarraaf isiniif qabadheeru kana fakkaata. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Chaanalii kanarratti oduu biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.